Jirtu hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan ta'e isin geessu jechaa yuutuubarootaa fi tiiktookoroota hundaafuu viidiyoo qamalee bareedaa tokko qabadee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyaas ismaartifoonii gosoota akkamtu jiraa fi piraayisii isaatiin wal qabatee kan jiru Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa tana hamtu bareedaa akkam yoo fayyadamne viiyuu yookiin kwaalitiin viidiyoo keenyaa bareedaadha hanjuu waliin ilaallaa. Egaa gama viidichaatti seenuun dura viidiyooleen keenya yeroodhaa yerootti nuti gadhiifnu akka dafee isin bira ga'uuf subscribe godhuudhaan mallattoo bilbilaa tokkoon ol notification godhadhaa jechaa. Kallattumaan gara viidichaatti seennaa Google marra seennee kallattumaan mobile phone pricing Itoophiyaa 2023 yookiin nuuf baasaa jechuudha. Best phone price with quality 2023 yoo ta'e kallattumaan si baasa. Egaa barra 2023 seenee bilbiloota akkamtu jira smartiin quality fi gatii isaatii wajjin kan wal qabatu karaalee hedduu ilaaluu dandeessaa. Erga ittiin sarjetteen booda kana sii fidaa maal gootaa tokkoon isaatii irratti tuqachuudhaan kan barbaaddu quality isaatii wajjin filachuu ni dandeessa. Maaliif si fayyada? Qulqullina yookiin gatii ittiin viidiyoo tiktookii fi yuutuubii ittiin hojjechuudhaaf bilbila bitachuu warri barbaadan viidiyoo baay'ee bareedaadha. Egaa bilbiloonni gurguddaan lamaatu jira akkuma addunyaatti beekamuuni. Tokkoffaan Apple baay'ee qaaliidha. Egaa gosa qaba amma bara 2022 gama dhumaa irratti 14 Pro Max modeela baasuudhaan birrii Itoophiyaa hara 200,000 fi 10,000tti gurguramaati jira. Isa warri bitachuu hin dandeenye yoo bilbiloota Samsungiin viidiyoo quality bareedaadhaan waraaban gatii madaalawaadhaan ni jiranii. Isaan san karaalee akkamiin akka itti argachuu dandeessan fi gosa akkam faatu sadarkaa teenyatti nuuf barbaachisaa kan jiru waliin ilaallaa. Egaa erga ittiin naqannee sarchi godhanneen booda waa hedduutu nu dhufa. Isaan keessaa maali? Amma fakkeenyaaf Apple iPad Air 2022 Apple iPad SE akkana jira. Isaan kana takka takkaan kilik irra godhaa. Quality isaa meegaapiiksilii kaameeraa isaa fi bareedina gatii piraayizii isaatis haruma qalaalii ta'e ilaaluu ni dandeenya. Amma fakkeenyaaf akka keenyatti egaa namoota biyya Itoophiyaa keessa jiraniif modeelonni barbaachisan Samsung Galaxy irraa nu eegala. Samsung Galaxy M13 5G jaa inni kun ramiin isaa 4 GB dha. Storage isaa immoo 228 yookiin 64 ta'ee jira. Hanga display nu godhu view wal godhu jiraan ni eeganna. Quality isaa akkam hanjuu waliin ilaallaa jechuudha. Quality fi price isaatis bakka conditioner ta'e kana kana turu akkasitti hanga ni display nu godhanii display godhutti bilbiloota kanneen ilaaluu ni dandeenya. Bilbiloonni babbareedoon baay'eetu jira. Akkanas nu godhanii jira. Samsung Galaxy M13 5G price in Ethiopia 2023 jira. Gatiin isaa madaalawaan isa kana 5G dha. Yeroo ammaa kana keessa gaa 5G hojiirra ooluuf jira Itoophiyaa keessatti. Piraayisiin isaatis akkasuma bareeda. Maaliif asirratti hin kaa'imini? Dhaabbataa miti, yeroodhaan yerootti waan jijjiiramuu fi baatiriin isaatti illee 5,000 meegaa ampariidha. 6.5 display 4 or 6 GB ramidha. Storage isaa 64 yookaan 128. Kaampaaniileen
iddooleen daldalaa tokko tokko immoo kan piraayisii hojii kaa'u ni jira. Isaan san keessa kallattii yoo deemnee ilaalle ni fayyada. Haalli karaa itti nama fakkeenyaaf bilbiloota as keessa dhufuudhaan saamsingii hajuu ni barbaadda. Saamsingii irratti kilik goonee fakkeenyaaf as keessa erga saamsingii irratti kilik goonee boodatti piraayisii isaa waa hunda isaa asumaan nu fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf Samsung Galaxy F04 qarshii Itoophiyaa 4,500 hanga ta'e tokkotti bareedaadha. Garuu isaan keessaa xiqqaan isa kana. Didi Samsung Galaxy A23 5G dhufee jira Jaapaan qarshii Itoophiyaa 1,500 isa kana keessa isaa yoo ilaalle kan display isa kana piraayisiin isaa 1,500 smaartiidha. Bara 2022tti Noovembarii 22 kan hojjetame. Android version isaa 12 dimension isaa 150 70 takka harka 90 harka 9 white isaa kana color isaa illee akkasumatti wanni barbaachisan screen size isaa 5.8 inchidha. Resolution kana megapixel dhaan kan kaamu kana wanni barbaachisan quality camera video itti waraabnu kan barbaachisu 720 by 1560 pixel megapixel kan quality video ittiin waraabamu or 5G generation 5 jechuudha. 5G Itoophiyaa keessa babal'achuu baatullee hanga tokko hojiirra ooluuf jedhamee jira. Inni itti aanu Samsung Galaxy kana jira. Kun Itoophiyaa keessatti hin babal'atu. Kunillee akkasuma warreen Itoophiyaa keessatti jiran M04 kunillee ni jiranii. Samsung Galaxy M13 4G kan inni kun amma yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti babal'inaan kan gurguramaa jiru. Innilleen viidiyoo TikTokii fi yuutuubarootaaf baay'ee barbaachisaadha. Piraayisiin isaa 7,500 hanga 8,750tti jira. Storage isaa illee inni bara 2022tti hojjetame. Storage isaa illee akkasumatti ramiin isaa 4dha 64 storageidha. Resolution irratti kana bareeda 1,080 harka 2,408 pixelidha. Dandeettiin inni kaameeraa qulqullina viidiyoo waraabuu bareeda hedduu bareedaadha jechuudha. Inni biraa immoo M35 ni jira. Isaan warreen hanga 20tti ni jiranii. Warreen kuma qarshii 20 babbareedotu jira. Isaan kan waliin ilaalla. Kunillee Galaxy A33 dha. Qarshii Itoophiyaatiin 13,750. Kunillee bareeda. Bareedaan Samsung keessaa isa kana. Samsung Galaxy Ultra isa jiru kana. Storage isaa baay'ee 2,200. Storage isaa toora 256 ni jira. Hanga ramiin isaa illee 12. Piraayisiin isaa 59 fi 950. Qualitiin inni itti viidiyoo waraabu quality baay'ee bareeda 4,440. Hanga harka 3 fi 88 pixelidha. Baay'ee bareeda qualitiin inni itti viidiyoo waraabu. Qalamallee qaba. Samsungiilee keessaa Samsungiin viidiyoo bareeda waraabuuf nu gargaaru isa kana Samsung Galaxy S22 isa jiru kana 2000 fi modeelli isaa 2023. Itti aansuudhaan kan biraa kanneen S21 ni jiranii. Isaan kunillee qarshii 22 fi 5G dha. Qarshii 22 fi 450. Piraayisiin isaati qualitiin inni viidiyoo itti waraabu quality bareeda. Hanga tokko
S22 Ultra san yoo hin geenyallee akkaan bareeda viidiyoon dandeettiin inni viidiyoo waraabuudhaaf 80 harka 2400 waraaba. Pikseliidhaan meegaapikseeliin isaa bareedaadha viidiyoo waraabumsaa. Samsungii hanganumarraa jennee karaa Apple or iPhone yoo deebinu kanneen baay'ee qaqqaaliidha bilbiloonni kanneen amma fakkeenyaaf barana 2022 gammadumaa irratti 14 Pro Max gadhiisee jira. Isaan kan 14 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Plus jira, 14 Pro Max jira, gosa baay'eetu jira. Isaan kan haayitaa low quality hanga barbaadanii argachuu ni dandeessanii storage fi akkuma Samsungileetti moodela Samsungileetti quality fi gatiin isaatis akkasuma wal labaa deemaa jechuudha. Kana egaa warreen bitachuu dandeessan kanneen 14 Pro Max illee bitattanii karaa qarshii 200tiin itti hojjechuu ni dandeessan jechaadha. Viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti yeroo gaarii nagaan tura.